dhiifama namaa gochuu keessa bu'aan jiru maal fa'i? Tokkoffaa namni dhiifama namaa godhu dhiifama Rabbii argata. Namni dhiifama Rabbii argate maal dhabe? Lammaffaa namni dhiifama namaa godhu tasgabbii sammuu argata. Saayikoo isaatu qulqullaa'a, nagaan rafa, nagaan ka'e socho'a. Baatiraan qoma isaa keessaa boba'u, ibiddi qoma isaa keessaa wal nyaatu sun ni dhaama. Sadaffaa namni dhiifama namaa godhu sadarkaa guyyaa qiyaamaa hadiis adda addaa keessatti dhufe وإن كان في سنده ضعف namni Rabbi irraa mindaa qabdan ol ka'a jedhan guyyaa qiyaamaa. Namni kamuu namni ol ka'u hin jiru jedhan. Bitaa mirga warri guyyaa qiyaamaa bitaa mirga wayita laalu namoota muraasatu ol ka'a jedhan. Isin eenyu jedhan Rabbi jennaan nuti warra duniyaa gubbatti ilmi namaa nu zollomnaan nu dararraan siif jecha dhiifni sanii sirraa haqa qabna jedhanii Rabbiin mindaa sirraa qabna. Allahu akbar jennaan waytuma san deemaa akkuma anaaf jecha ilma namaati irra tartan anillee irra isinii dabre jannata kiyya seenaa jedha Rabbi. Allahu akbar. Dubbii laaftuu seete dubbii dhiifama namaa gochuu ibidda of keessa dhaamsitee bara akkamitti Rabbi ibidda sirraan dhaamsine ibidda hagas gahu san namni keenya adda ciccitee ka waggaa 12 waliin dubbifne ilmoo haadha waggaa meeqan dubbifne fa'a jira waan afaan namaan dubban ilmaan abbaan dubbifne meeqa jira biyya keenya keessa osoo dubbii tana kaaftee kan nama dubbiftu taate waan sammuun namaan argine waan sammuun namaan xiinxalline abadan sammuun namaan hiyyaannetu nama keessa ka'a ciccitee gandi guutuun adda bubbututee firri waliin jira seete har'a wanti yoo roobe roobni hin dhaabanneef wayita cite roobni hin roobneef dacheen nun sochootuuf Rabbiin adada mootummaa dhufaa dabraan gatii jireenyaa nutti ol fuudhuuf wanni kaleessaa ganaan bitte boru kabiraati wanni jiruun marti micciiramee beenzilli ibidda jireenyaa nurratti gati naqamuuf dubbii laaftuu seete wal ciccirree wal faffidhee wal faffalandhee akkan taane wal goone bar yoo dhiifama walii goone akka riifsiin lakkaa'isanii namni dhiifama namaa godhu nama guddaadha. Namticha zollomame isa miidhe san caaluu isaa mirkaneesseef jira. Ni qaanfachiisa. Akka namtichi Abubakar Siddiqiin maal jedha Abubakar Siddiqiin bira dhufee la'asubbannaka sabba yadkhulu ma'aka al-qabr. Arraba si wajjin haga qabrii seenu si arrabsadheen Abubakriin. Anillee dhiifama Allahu akbar. Anillee dhiifama si godha dhiifama guyyaa haga gaafati qabrii seentu si wajjin seenu jedheen Abubakar Siddiq. Umar bin Abdul Aziz gaaf tokko isaa teessoo isaa irra taa'u mootummaadha. Fiigaa itti dhufee arrabsee arraba ilmi namaa namaan hin jenne arrabse. Arrabsinaa waan jedheen walawlaa yoomul qiyaamaa la ajabtu kadheen. Osoo guyyaan qiyaamaa jiraachuu baate akkatti si deebisu na beeka jedheen. Bakka jarri sun laaltu laal. Bakka nuti agarree laal immoo bakka jarri laaltu. Osoo guyyaan qiyaamaa jiraachuu baate akkatti si deebisu beeka jedheen akkatti dubbadhu. Allahu akbar.